Jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya darbeen amala namaa kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya har'aatiin immoo kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Addunyaa jaalalaa keessatti amalli inni sadarkaa lammaffaa irratti argamu amala kiliirikiiti. Namoonni amala kiliirikii qaban kun hundumti isaanii xiyyeeffannoodhaan dubbii dubbatu. Dubbiin isaaniis akkasuma ciccimaadha. Dheekkamsa, ifannaa, ija jabinaa fi hamma isaanii kenname olitti hojjechuudhaaf yeroo yaalan mul'ata. Dhamaatii fi xiyyeeffannaan isaan jireenya dhuunfaa ofii isaanii irratti godhan amala addatti kiliirikiif kennamedha. Namoonni amala kana qaban wanta isaaniif kenname hamma raawwatanii xumuramanitti tasumayyuu duubatti hin deebi'an. Jireenya isaanii gara fuulduraa bira gahuudhaaf dafquudhaaf aarsaa kaffaluu qofaan jijjiiramna akka dhufetti warra amananidha. Namoonni addunyaa amala akkasii keessatti argaman jireenyuma jechuun mataan isaayyuu dafquudhaa fi aarsaa hadhaa kaffaluudhaan kan injifatamu jechuudhaan amanu. Namoonni kun qoosaa fi taphaaf yeroon isaan kennan baay'ee gadaanaadha. Garuu bakkoota dirqamatti ta'anitti akka qoosaaf tapha danda'an agarsiisuudhaaf jechoota muraasa nama kofalchiisuu danda'an ni dubbatu. Namoonni amala akkasii keessatti argaman haala kam keessattiyyuu haa ta'u sobaa fi gowwoomsaa tasumallee hin jaalatanii. Namoonni kun yommuu rakkoon isaan mudatu hundumatti immoo nama ogummaa fi tooftaa ittiin rakkoo jalaa ba'uu danda'u uumuu ta'uudhaan baay'ee beekamu. Namoonni addunyaa amala akkasii keessatti argaman surraa fi simboon isaa gara jabummaa isaa dhugaa kan irratti ba'u yoo ta'u akka qeerransaa of eeggataa, nama dammaqaa fi nama waan hundumaa shakkaa jiraatudha. Namoonni kun gorsa namaa akka yeellootti yoo lakkaa'an nama gorsuu garuu akka qabeenya ofii isaaniitti lakkaawwatu. Namoonni kun karooraa fi fedhii hojii dhuma hin qabne baafatee wal'aansootti hin qaba. Namoota naannoo isaatii hundumaa immoo kallattii mataa isaanii akka qabatan gochuudhaaf cimsee itti dhama'a. Nama cimaa fi seera qabeessa ta'uu isaarraa kan ka'e fiigichaa fi qabsoonsaa obsa waggaa dheeraa booda ayyaana injifannoo itti uffisuudhaan beekama. Dabalataa waan nama ajaa'ibu amaloonni akkasii kun olof qabuu dhabuu fi oduu guddisuunsaa akkasumas wanti ani jedhe qofti haa ta'u jechuunsaa diinota torsiisa. Namni amala akkasii qabu garuu hojii isaa malee abalu diinaa abalu fira jedhee tasumayyuu tilmaamuu hin danda'u. Namni kun dabalataan jireenya isaa keessatti waan dubbatu mara waan beekuuf jireenya isaa madaalaa gamaggamaa deema. Amaloonni kunniin namicha kanaaf qabeenya dhuunfaa isa ta'anii yoo argaman yeroo tokko garuu rakkoo hadhaa keessa isa buusanii argamu. Namni kun sababa ija jabummaa isaatii fi irree jabummaa isaatiin gara fiigicha galma isaatti otoo fiigaa jiru gufuun kam yoo isa mudate. Qabeenya namaallee otoo nafiin guutummaa guutuutti itti fayyadamuudhaan duubatti kan hin jenne yoo ta'u amma galma isaa gahutti ija jabinaan deema. Kana malees immoo hamina, hinaaffaa, jallinnii fi ofittummaan irraa yoo mul'atan iyyuu adeemsa isaa isa nama gowwoomsuu fi hin hubatamne sanaan of golgee jiraata. Namni kun namaa gadi ta'ee argamuun akka cubbuutti waan lakkaa'uuf namni wanta tokkoon isa caalee yommuu argamu nama sana caaluudhaaf halkaniif guyyaa aarsaa hin barbaachifne kaffala. Namni kun akka amala badaatti kan isaaf lakkaa'amu yoo jiraate yeroo nama caalee argame immoo namoota isaan gadii hamma malee miidha. Namoonni addunyaa amala akkasii keessatti argaman kunniin namoota naannoo isaanii humnaa ol yoo dorgomanis fedhii isaanii fi dantaa isaanii garuu keessa isaaniitti dhoksanii jiraatu. Namni kun jireenya irraa otoo hin jiraatiin jireenya isa boriif otoo fiiguu otoo walitti qabuuf dhama'uu dirree jireenyaa keessa darba. Namoonni amala kiliirikii qaban firoota dhiigaa isaaniitiif jaalalli isaan qaban baay'ee xiqqaa yoo ta'u yeroo firri isaa du'e illee sirna awwaalchaa irratti argamuun iyyuu akka yeroo balleessuutti lakkaa'a. Yeroo firoonni isaanii du'an illee mana gaddaa taa'uun immoo akka yeroo gubuutti waan lakkaa'aniif yeroo isaanii achitti dabarsuurra gara hojiitti fiigu. Namoonni kun dabalataan yeroo affeerraa adda addaa irratti argaman gammachuun amma fedhe yoo itti dhaga'ame illee akka keessa isaaniitii baay'ee alatti mul'anneef dandeettii ittiin dhoksan guddaa qabu. Amalli addaa namoota kiliirikii kanaa fi amalli isaanii waan nama akka malee kolfisiisee lafarra gangalchuu danda'u isaan immoo qummaachisuu dhiisuu danda'a. Akkuma qoosaan namaa isan gammachiifneef isan kolfisiifne namni kun nama kolfisiisuus nama gaddisiisuufis fedhii kan hin qabnedha. Namni kun nama sammuu qindaa'een hojjechuu danda'uu fi hojii isaas karooraan hojjetu yoo ta'e iyyuu yommuu raagaawwan hojii isaaf dhiyeessan ni mufata ni aarsasi. Sababa kanarraa kan ka'e hojii hiriyoonni isaa hojjetan isa gammachiisuu caalatti isa aarsaa oola. Gadda isaa ibsachuuf baay'ee dubbachuu caala baay'ee dhibbachuu kan filatu yoo ta'u hammuma dubbatu iyyuu arrabni isaa hidhamaa deema. Namni kun akka barbaadetti waan of to'atuuf yeroo barbaachisaa ta'e itti mul'atetti bu'aa qabeessummaa isaa yoo itti dhaga'ame faayidaa mataa isaatiif jedhee yeroo gabaabaadhaaf dheekkamsarraa of qusachuu ni danda'a.
Dubbii arraba isaatiin nama gaarii fi arjaa fakkaatee yoo mul'ate iyyuu keessa isaatti garuu haminni xiqqoo haa taatu malee hin dhabamu. Namoonni akkasii kun addunyaa keenya irratti yakkamtoota bebbeekamoo, gorsitoota bebbeekamoo, ajajaawwan humna waraanaa, geggeessitoota mootummaa amala kana kan uffatan hedduun argamaniiru. Namoonni kun maatii fi hiriyoota isaanii biratti ajaa'ibsiifamuun isaanii guddaa yoo ta'e iyyuu maatii isaanii gidduutti dheekkamaa, gara jabeeyyii, mataa isaanii qofaaf ga'umsaaf kunuunsa kan qaban ta'uu isaanii, ofitti amanummaa sirrii hin ta'in irraa mul'achuu fi amaloonni dadhabinaa kana fakkaatan waliin jiraachuuf iyyuu rakkisaa akka ta'an dhugaa ba'amaafi. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya, namoonni amala akkasii qaban hiriyoota isaaniif yookaan hiriyaa faallaa isaaniitiif kabajaaf ulfina guddaa akkasumas maatii dhuunfaa isaaniif kan qaban yoo ta'u, namoota kaaniif garuu xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'u. Namoota kana bifaa fi akkaataa amala isaaniin wajjin jiraachuun dirqama isiniin jenna. Sagantaan keenya kutaan lammaffaa asirratti kan xumuramu yoo ta'u, amaloota hafan lamaan kutaa itti aanuun qabannee isinii dhiyaanna.